Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakka jirtanitti sinaan qabu. Egaan daawwattootaa hordoftoota keenya odeessaa injifannoo tokko tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Keessayyuu waa'ee haala biyyattiin yeroo ammaa kana keessatti argamaa jirtu. Yeroo ammaa kanatti akkuma beekamutti Itoophiyaa keessatti keessayyuu naannawa Wallootti fi naannawa Affaar dabalatee kutaalee gara kaabaa kanatti lolli hamaan akka deemamaa jiru beekamaadha. Kanaan wal qabatee duula guyyaa har'a arginu irratti sangoota akkasuma hoolaa fi qabeenya uummata Oromoo hedduun maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin saamamaa jira. Gama Finfinnee kanatti yoo deebine Finfinneen raasama yookaan akka malee sodaa cimaa qabaachuu keessaa kan ka'e halkaniif guyyaa dargaggeessa Finfinnee dhaabanii of eegsisaa jiran kana qofaa miti. Ijoollee dhalattoota Tigraay kan ta'an mana keessaa cubbuu tokko malee badii tokko malee dhalataa Tigraay jedhamanii barbaadamanii poolisiidhaan karaa irratti akka barbaadanitti reebamaa jiraachuurraa isinii odeessaa dhumarratti artisti Taarikuu Gaangistaa yookaan Dshtginaan dhiyeenya kana mootummaa irratti yaada qabu erga dhiyeeffateen booda sodaan hamaan waan irratti adeemameef guyyaa jalqabaatiif kaleessa manaa bahee intarvii godhe. Intarvii godhe isaa irratti illee uummanni Itoophiyaa bineensa ta'uu isaa hime. Sababni isaa maaliif jecha araaramaa waan akkasiif qofa ajjeechaan hidhaa fi doorsisaa cimaan irratti waan ga'eef ani wallaaladha. Ani kana dubbachuu yoo wallaalaa na godhe gara bosona keessaan dhufe bosona kiyyatti deebi'aa jedhee boo'icha miira garaa nama nyaattu keessa galee dubbachaa ture. Kana kan taasiseef biyya keenya san keessatti akka mootummaan abbaa irree qofti barbaadamu akkasumas akka yaanni araaramaa fudhatama hin qabne mul'ise jechuudha. Dhuguma rabbiitti mucaan sun baay'ee garaana nyaate. Kanaaf odeeffannoo biraa hedduurraa isiniif dubbadhaa. Amma xumurratti na waliin turaadhaaf feerraa kooti. Arreedii adamchuubi. Namoonni chaanaala keenya faaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya injifannoo wobootirraa eegala. Wobon akkuma kaleessaa akkuma dheengaddaa akkuma amma duraa injifatu malee injifatamee hin beeku. Keessayyuu wanti inni hojjetu galma Oromoo wanta Oromoon barbaadu fi kaayyoo Oromoo galmaan ga'uudha. Kanumaan wal qabatee mootummaa faashistii abbaa irree Abiyyiin yeroo ammaa kanatti saamicha uummataa dabalatee hanga lubbuu uummataa dabarsee saba biraatiin ficcisiisutti kan deemamaa jiru argaa jirra. Kanumaan wal qabatee saamichi inni godhe sangoota Oromoodhaa hedduu dirqama naannoo tokkorraa sangoonni muraasni akka ba'uuf erga ajaja baasee booda kan qabuuf kan qabne illee dirqamee mallaqa baasee kan mallaqa hin qabne loon ofii dabarsee kennaa jiraachuu mul'ata. Kanumaan wal qabatee loon kun kan kennamuuf raayyaa ittisa biyyaatiif kan jedhu gumaacha raayyaa ittisa biyyaatiif kan jedhu garuu dhugaan jiru gumaachi raayyaa ittisa biyyaa wanni jedhu jiru raayyaan ittisa biyyaa kan nyaatee bulaa jiru keekii 6-5 isa kana fakkeessuudhaan naannawa Amaaraa fi naannawa hedduutti facaasanii sangoota kana gurguranii rasaasan bitaa jiran. Egaan har'a ganama konkolaattota hedduun ayisuuzii hedduun naannawa Oromiyaa irraa fe'amee gaafa gama Finfinneetti imalaa ture woboon konkolaataa hedduu makiinaa hedduu loon isaan fe'aniif kaadiroota fe'ee deemuu fi akkasuma konkolaattota shifeertota kireeffamee deemuu fi kan mootummallee to'annoo ofii jala oolchanii jiran. Yeroo to'atamanitti warri qabame hin dubbataa shifeertonni dubbatanii jiran jechuudha. Kun sangaa daldalaa osoo hin taane sangaa biltsiginnaan hawaasa keenya saamtee raayyaa ittisa biyyaatiif jettee gara Finfinneetti imalsiisaa turte qabne jedhaniitiin shufeertonni haala tasgabbaa ta'aniin himaniif jechuudha. Shufeertota san keessaa saboonni isaanii hundi Oromoo akka ta'etu dubbatama. So yeroo kanatti hattee maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin kara takka Oromiyaa keessa socho'uun inuma hin jiru. Woboon Oromiyaa keessaa maal dalaga yoo ati qabeenya Oromiyaa saamtee alatti kan baastu taate? Wanti isin beekuu qabdan qabeenyi Oromoo tokkochi saamamee dumbulloon takka alan baatu. Woboon kallattiilee Oromiyaa afraniin dhiyaa baha kaabaa kibbaan karaa itti cufee marsee jira. Finfinneen marfamte gaafa jennu soba isinitti fakkaachaa ture. Isin akkitti yaaddan Finfinneen har'a marfamte har'a maansee namne kan jedhu. Warri dimookiraasiitti amanu warri dhuguma saba kanaa jaalala qabu Finfinnee har'uma marsee har'uma ittiin taruu jechuudha. Miidhama guddatu dhufa. Wal haleellaa cimatu dhufa. Dhugaa isinitti fakkaate ka ijoolleen argitee takka biltsiginnaan uleedhaan gayyaastee gadi ba'aa uleedhaan magaalaa keessan tiifadha jettuun soba sun ila callisanii too ba'anii deddeebi'an. Haaluma tokko haaluma nageenyaan magaalaa keessa eeguudhaaf. Miskiina ilmaan ijoollee Tigraay argitee warra dhaloota Tigraay ta'an fattashuudhaaf. Amma
Finfinnee keessatti poolisiin mana deemee ijoollee Tigraay mana jireenya isaanii keessa kan siyaasa irraa bilisaa jiraachuu qofaaf achi ta'an gadi guuree qabuun kun injifatamuudha wallaala. Tigreen Itoophiyaa miti mee Itoophiyaa keessatti kan dhiibe gaafii guddaa ta'e. Kaleessa Oromoon akka nama Itoophiyaan taa'eeti darramte. Har'a Tigreen jireenya ofii dhuunfaa jiraattu kan siyaasa irraa quban qabne ati Tigreedha jedhanii mana keessaa gabbaatanii qaban injifatamuun kanaa olii hin jiru. Mootummaa abbaa irree balaaleffadha. Wayyaaneen akkas nama gooti jecha waan wayyaaneen nama gootu sanii ol nama gochuun himmootu kuni maal akka argisiisu hunda keessaniif tilmaama dhiisee hin jira. Haala hamaa akkana jiru kana keessa jira jechuudha. Kanaaf kallattii hundaan ammallee sangoonni keessa warri saamame ani ganama isinitti himee ture wallaalummaa keessaniif jettanii sangaa yoo kennitan malee sangaan makalaakaa bira raayyaa ittisa biyyaa bira ga'u tokkollee hin jiraatu. Kallattii hundatti wbon qabeenya isaa eeggataa jira. Yoo ati hin barbaanne qabeenya Oromoodhaaf wbon qabeetiin galii abaa'uudhaaf taasisaa jechuudha. Argitee? Isin gaafa dhugumatti sabni keenya illee rakkoo qaba. Wboodhaaf oduu amma sangaa tokko kenni jedhamee hanga nuti hundi itti of kenninu hin beeknu. Keessa qofaan jaalachuun gatii hin qabu. Dirra hundaan gadi baanee jaalachuu danda'uu qabna. Har'a roorroo kana warri nurraa qolee nurraa deemaa jiru jira. Kana jala sararee beekuu danda'uu qabna. Egaan haalli sangoota isaanii akkasitti fashalaa jira. Sangaa qofaa miti. Nyaanni yookaan raashinni sinqin raayyaa ittisa biyyaaf jedhamee deemamu tokkochi karaa dabarfamaa hin jiru. Inshaallah yoo barbaadan achi as deebi'anii Abiyyi haa nyaatan. Takka dachee Oromiyaa kana keessa waa achi deemaa hin jiru siin jedhu. Kana haalli qabatamaa jiru. Mee mootummaan kuni nama Itoophiyaa faarsullee ta'u barbeetanii. Amma mucaa taarikuu gaangistaa sallaala aartistii sana. Dheengadda waan biraan jennu. Itoophiyaan akka araaramtuuf kabajaan gaafate. Waraanatti wal fixira jedhe. Erga guyyaa saniiti doorsisa dabalatee hanga sadarkaa manaa gabbee fincaanuu fi fincaa'uu dhabuutti imimmaan ofii hirqifatee mataa ture. Namni sun miskiina sabni isaa suni beeytee waa'ee akkanaan beeku amma saba Oromoo taate roorroo hamaan ka'ee jira. Garuu namichi nama hin qabu waan ta'eef hima callifame. Baay'ee boo'ee jechuudha. Ani dhugumatti natti dhagahame jedhe erga araaramni hangana xalaata nama godhe manaa gadi ba'uu erga na dhoorge kara dhufe baadiyaa bineensa keessaa dhufe bineensuma kiyyatti deebi'aa jedhe yaala. Kana jechuun ani bakka aartillee tokkoffaa akka dhiisu dubbate lammaffaan Itoophiyaadhaaf waa dubbatuun gatii akka hin qabne argee dhiifama naa godha hanga dubbadheef jedhee gisee dhibba dhiifama gaafate. Dhiifama kan gaafateef lubbuu ofii baraaruuf argitee jiraachuudhaaf ilmaan isaatiif jedheeti malee waan jedhe sanii gaabbee isinitti fakkaatedha. Dhugaa rabbitti isa deeggara ammallee mucaasan. Maaliif? Waan qabuuf keessaa dubbatee biyyi tun maal akka taate immoo argee jira. Oromoon maaliif akka mootummaa kana jibbuusin arganii hubataa jechuudha. Namoonni birallee akkasumatti arganii hubatan. Haala akkamii biyyattiin tun maal akka barbaaddu? Aangoo barbaaddi moo dhuguma Itoophiyummaa san qabdee deemuudhaaf kan jedhu sirriitti hubata namni kan isaa kanarratti. Sabni Oromoo calliseetu waan nama Oromoo itti fakkaata turan. Har'a garuu gaafa rakkoon akkanaa nama hundarra ga'u roorroon hayyoota keenyarra gahaa ture maal akka ta'e hubatanii jiran amma sirriitti. Hundi isaanii nu hubatan. Argitee? Kana jechuudha haalli keessa jirru biyya isaan keessatti. Biyya afaan takka dubbattee keessaa gadi ba'uu hin dandeenye beekamtiin keenya hojjenne. Hayyoonni keenyallee akkatti afaan hidhamanii taa'anii jechuudha. Hayyoonni keenyallee akkatti torchi ta'anii taa'aa jiranii jechuudha. Kana asirraa hubachuu danda'uu qabna. Isinii gala? Osoo rakkoon hangana ga'u jiraachuu baatee dhuguma nagaya biyya sanii barbaadanii. Kuni ka hiisisu osoo hin taane ka harka dhukkuchiisuuf ka doorsan osoo hin taane ayizoo sibira jirraa ka jedhaniin ture. Garuu dubbii faalladha Itoophiyaa keessatti. Nageenyi nama barbaaduun barbaadan isaan. Namni isaan barbaadan nama Itoophiyaa ol fuudhee miskiina irra deemee lafatti akka barbaadeetti ta'atu. Kana barbaadu biyya san keessatti. Garuu dhiyeenyatti arguuf deemna. Biyyattii amma Itoophiyaa jedhan tana balleessanii ilmaan keenyallee abboota keenya hawwoota keenyallee rakkoo keessatti darbuuf akka deeman arguuf deemnaa jechuudha. Ameerikaan gaafa waraana ofii galchite. Kanumaan isinii dhaama egaan daawwattoota hordoftoota keenya haalli qabatamaa biyya keessa jiru baay'ee guyyarraa adeemsarraa sodaachisaa ta'ee deemaa jira. Nutarra miidiyaa irratti laaffisnee haasa'aa argitan malee gaafa rakkoon kun kan eegalu taate maatii keenyatti gala. Rakkoon biyya sanii har'a biyya alaa jirra osoo hin taane maatii keenyarra ga'u nurra ga'uudha.
Kana isinidhaa rabbi biyya keenya nagaa haa godhu. Nageenyi hunda dursa waan ta'eef nagaa kadhanna. Qophii kiyyallee ana subaan xumuree jira. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya kan isin waliin ture reedii Adam Tuubii namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan maatii keenyatti dabalamuun sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii naaf qabaadhaa isin jaalladhaa isin kabajaa. Nagaatti.